Godaannisa kutaa tokkoffaa barreessaan Dhaabaa Wayyeessaa seenessaan Oftaananus Balrootiin. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii YouTube chaanaalii keenyaa ta'a. Iddoon dhaloota koo Wallagga Gama Lixaa magaalaa Biilaa jedhamti. Haalan itti guddadhe keessaa wanti nama gammachiisu baay'een hin jiru. Abbaan koo waggaa 8 fi walakkaatti haadha kootti na dhiisee murtoo ofiitiin du'e. Yeroo sana obboleettiin koo Kuulaniin umriin ishee waggaa 6 turte. Hanga lubbuun turetti jaalalaan nu guddise abbaan keenya Soolan Desaasaa. Yeroo manatti galee nu argu utuu hin se'in aarii isaa, xiiqii isaa, quuqama isaa keessaa ba'a. Nu waliin odeessa, nu waliin kolfa, nu waliin taphata ture. Qabeenya baay'ee hin horanne abbaan keenya. Buna daldalee maallaqa argatu falmii lafaatti fixate. Lafa warri keenya irraatti hafan, lafa handhuura irratti buufanne, lafa irraa nyaannee, irraa dhugnee, irra taphannee guddanne, ormaaf laadhee hin taa'u jedhee utuu ciniinnatee falmuu Biilaadhaa hanga Finfinneetti magaalaa daanyaan buufate cufate utuu marmaaru dhuma irratti harka duwwaa hafe. Lafti isaa nafxanyaa Ciqaashuumii Biraasa'uu Moollaaf raggaasifame. Sana booda aariin abbaa koo itti caalee. Anaa fi Kuulanii biratti waan nagaa qabu of fakkeessuu yaaliyyuu ani garuu irratti beekan ture. Yeroo tokko tokko utuu hin se'in quba isaa ciniina. Hidhii nyaata. Hidhiiwwan isaa walitti qadaadee funyaaniin hafuura gadadoo baafata. Darbee darbee halkan innaa inni aadullee nan dhagaan ture. Booda keessa lafa seeraan dhorkame humnaan fudhachuuf itti seene. Magaalaa irraa walakkaa sa'aatii deemsisa lafti sun. Dhaqee mana citaa irratti ijaare abbaan koo. Oduun isaas battaluma Ciqaashuumicha Biraasa'uu Moollaa bira geesse. Yeroo Biraasa'uu nacha labaashota 2 fudhatee abbaa koo qabsiisuuf itti qajeelu, inni immoo karaatti riphee eeggatee eeboo gaditti lakkise. Eeboon abbaa koo sarbaa Biraasa'uu keessa darbee lafa waraane. Nachi labaashonni lameenis lubbuu ofii baafachuuf ofirra deebi'anii baqatan. Booda garuu xurumbaa afuufanii baadiyyaaf magaalaa birmachiisanii itti dachaan. Namoonni garii Ciqaashuumicha dhiigaan laaqame madaa isaa hidhanii wasaasaan baatanii gara magaalaa Biilaatti deebi'an. Kaan hedduun immoo abbaa koo hidhanii xanarraganii fiduuf nachi labaashota hordofanii gara lafa warra keenyaa isaa duriitti bakka inni manatti ijaaratetti qajeelan. Yeroo achi ga'an garuu seenaan xumuramee isaan eege. Abbaan koo mana haaraa ofii ijaarrate keessatti of rarraasee argame. Abbaan koo du'ee osoo waggaa tokko illee hin turin lafti qotee bulaaf labsame. Mootummaanis ni jijjiirame. Silaa otoo hin duune ta'ee jedhee yaade yeroo sana. Haati koo gadda abbaa kootii xumurtee booda yeroo dheeraa hin turre kan dhiira biraa waliin wal barte. Mannaa Lobalaa jedhama namni kun. Dargaggummaa isaatti hojii barbaacha marraa beeteedhaa Gimbii dhufe. Waggoota hedduuf buna funaanaa naannawa sana jiraate. Eega horii harkatti qabatee booda dura magaalaa Biilaa, booda magaalaa Najjoo jiraate. Biilaadhaa namoota baay'ee waan beekuuf erga Najjootti galeeyyuu Biilaa irraa hin cinne. Yeroo sana keessa egaa kan inni haadha koo waan gargaaru fakkaatee maallaqaan of dagachiisee itti hiikuu jalqabe. Utuu waa hin turin akka tasaa ulfoofteef. Kun firoota abbaa koo hunda rifaasise. Utuu ulfi ishee hin guddatin gorsanii mannaaloo harkaa baasuuf yaallaan ni didde haati koo. Booda yeroo firri cufti mana ishee lagatu anaa fi Kuulanii manatti dhiistee dhokattee wajjin Najjootti galte. Yaadaa fi qeeqa yoo qabaattan karaa koomentii nuuf barreessuu hin dagatina. Viidiyoon keenya yoo isinitti tole laayik, sheer gochuudhaan hiriyoota keessan nuuf qaqqabsiisaa. Galatoomaa. Horaa bulaa deebanaa.